Welcome back. Baganagaan deebitan, baganagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Shamaa kabajamoo hordoftoota podcastii Ilma Hormaa. Irra deebiin baganagaan dhuftan, baganagaan deebitan isiniin jedha. Kam jirtu nagaadhaa fayyaadhaa jajjabaattu. Gaatuun qophii hadhaa kana hin jalqabin dura warra waltajjii kanatti akka haaraatti maamila taatan yookaan immoo afaan warra adiitiin subscribe gootan baganagaan dhuftan. Galatoomaa isiniin jedha. Warra amma dura waltajjii kanatti maamila taatanii waan yeroodhaan maxxansu ituun ifatiin hordofaa jirtan ofiis waan hordoftan immoo namoota kaanitti warri daddabarsaa jirtanis qooda guddaa qabdanii galatoomaa isiniin jedha. Warri sagantaa kana afaan Amaaraatiin itti nu dabalee yaada dhiyeessitanis mee itti yaadaan jira. Yoo namni hedduun fedhii sana qabaate nan laalame egaa yaada keessanatti dhaamuu hin dhiisinaan. Afaan Amaaraas afaan Oromoos waluma qixanii danda'ansa numaa isa kaan irra danda'uun oola. Anyway, afaanuma fedhe Ingiliziis yoo barbaachisaa ta'e, afaan warra Swiidis yoo barbaachisaa ta'e, Arabas yoo barbaachisaa ta'e ittuma seennee baranne isiniif dhiyeessuurraa sodaa hin qabnu. Mee egaatti ilaala hadhaa waan guddaa hin qabu. Waanuma torban kana addunyaa keessa immoo mul'ataa ture. Waanuma gaanfa Afrikaa biyyoota ammaa Arabaa fi Araba qabatee ollaa keenyatti dhiyaatan kana keessa immoo mul'ataa turan keessa warra ani jajjaboodha jedhee yaadu namni gariin sababaa hojiitiinis haa ta'u sababaa garaagaraatiin jala deemee hin dhageenyan hordofne yoo jiraate isinuma update waan yeroo wajjin odeeffadhu sana jechuun gabaasa galchuu kiyya. Kanumanis ni dhiyeessa egaa. Baangilaadesh irraa kaasnee gabaabsinee oduu achitti mul'ataa ture. Dubbii Eritiriyaa fi Itoophiyaa waa'ee Suudaan. Warri Suudii gara gaanfa Afrikaa kana Eritiriyaa fi Itoophiyaan illee ziyaaruu isaanii. Waa hunda caalaa immoo dubbiin qaallichaa Jeffrey Epstein sun biyyoota hedduu jeeqaa jira. Namni hedduun aangoo irraas darbatamaa. Kabajaa ulfinas inni qabu dadhabaa jira. Biyya Ingilizii, biyya Noorwee, biyya Faransaay, biyyoota garaagaraa keessatti jechuudha. Ameerikaa keessatti ammallee namni uumaa ta'e hin jiru. Imiraatiinis qaallicha tokko isaan kiswaa biratti suuraa ka'an sana erga dhiibbaan garaagaraatti guddate isaanis aangoorraa isaan kaasnee hojjenne nama biraa bakka sanatti rarramadanii jirani. Kanaa oliinis qabatee seenaadhuma warri Imiraatii kun jaarmaalee garaagaraa namoota akkanaa kana hojii xiqqoo seeraan ala fakkaatu irratti 1970 irraa kaasee waan isaan hojjetaa turan namni gariin yoo irraanfattan kan quban qabaanne akkuma mataa dubbii quba qabaatu jaarmaalee tokko baankii BCCI jedhamu Bank of Credit and Commerce International kan maqaa nama Paakistaanii tokkoon jechuudha. Agaa Hassan Abeedi jedhamuun ijaaramtee san boodas immoo waan fayyaa irratti namni Hindii tokko sanis baruma sana biyya sana seenee 2020 irratti baankiin jedha jaarmiyaan sun of jalattis maallaqa kana jijjiiruu waan baankis of jala qabaatu turinis bankrupt ta'ee dubbii isaarraa istiqqoo dubbannaa waanuma Epstein kanaan walitti qabatee jiruma kanaan walitti qabatee namoonni Araba ta'an kan biraas jechuudha waan isaan hojjetaa turan akka ammaa Adnaan Kaashoogii nama jedhamu sana isas kaasnee haasofna. Kan biraas nama Yemanii tokkollee maqaa dhoofna kana gaa walitti qabannee wanti deemaa jiru kun addunyaan isiin nuti beeknuu fi addunyaa warri humna qabu warri dantaa biraatiif bobba'u xiqqoo adda ta'us seerri akkaataan isaan ittiin hojjetan heeraaf seerri nama kaaniif tolfamee fi isaaniif tolfame gargar jiraatus walii yaadachiisnee dubbiin sun biyya amma Itoophiyaa sanas haa ta'u Horn of Afrikaa haala kam keessa seensisuu danda'a. Already seenanii jirani gara fuulduraaf irrattiin
Ankobaree kun akka malee akkana hubannoota kiyyatti garii warri immoo akka gaarii beektu lakkii dogoggore jettanii ragaadhaan na hubachiisuu dandeessu. Yeroo hundaa waan haaraa barachuu irraa of duuban jennu warratti Imiraatii jalatti kufuun isaanii kun deemee biyyattis uummata hiyyeessa sanas garam geessuu oofuu mala kan jedhu akka hubattanuuf egaa waan tokko isiniifan dhiyeessa. Kanaaf hajamaa gaatu nan ifatin jalqabarraa kaasaati hamma dhumaatti naa waliin turaa isiniin jedha. Dubbiin isiin duraa gaa Baangilaadeeshii Baangilaadeeshii amma dura sagantaa kanarratti yeroo baay'ee dubbadheera. Waggaa tokkuma waggaa lamaan dura tattaaffii godhanii jechuudha. Ijoolleen dargaggeessi qaallittii sana Sheek Hasiinaa sana biyyarraa darbatin waggaa tokkoof ji'a jahama maal jedha jennu nama Feebruaarii jirra. Waggaa tokkoof ji'a 8 jennu. Dura ari'anii isinis baqattee Hindii seentee achii booda irra guddaa ijoolleedhuma qarree fi qeerroo jechuu dandeenya waan sana warri gaggeessaa turani. Mahammad Yunusiin egaa nama addunyaa keessa beekamaa waan ta'eef wanni qarree fi qeerroon gaggeeffamu kun waan lafa qabataa miti. Waanuma miidiyaa gubbaatti waan maqaa qabu kana arginaa isuma nu wayya ka jedhu kana hin jiraa. Warris immoo tooftaa biraa qaban ajandaa biraa qabanus namootuma akkanaa fuuldura isaanii kaa'u. Jaarmiyaan qabanu ijaarsan qabanu muuxannoo gara ganna dheeraan qabanu lafa harka lafa jalaatii warra gurmaa'e miti. Kanaaf hoyiidhaan qaallichuma kana nuuf haa ta'u jennanii filatanii achii booda akkuma dhaga'uun ooltanu warra ijoollee sana gaggeessaa ture qindeessaa ture keessaa namni gariinuu gurbaan tokko ajjeefame fannifame. Deemee deengadda kun dhumuma torban kana irratti filmaata gaggeessanii jennaan paartiinuma dur biyyattii sana bulchaa ture Bangladesh Nationalist Party jedhamu kanuma abbaa fi haati isaa gaggeessaa turani. Gurbaan Taariq Rahman ka jedhamu jechuudha. Ammas kunoo uummanni isuma filee Sheek Hasiinaan dura haadha isaatu Prime Minister turte. Abbaan isaa aangoo qabaataa ture. Kunoo akkuma argitanu suuraa kana irratti isaa fi dahee isaati. Isii kana Sheek Kaalidaa moo Kaalidaa Maarree jedhaniini Begum Kaalidaa Ziyaa whatever it is. Kunis isaa ammaa kana jechuudha. Taariqiif jaartii isaa haadha isaatiif obboleettii isaa dur footoo ka'anii isii kana Baangilaadesh yoo argitan irra jireessisii anuma fakkaatti magaalaan kana. Ammoo warri isaanii hoogganaa jiran kun xiqqoo gara Eesiyaa sadas dubbiin hin jirti. Kanuma durii bara Haayile Sillaasee biyya keenya mul'ataa turte sun jechuun warri hiddi isaanii gara biraa ta'e olaantummaa qabaatanii hiyyeessinni daddaalachi kun ciiseenyaadhuma isaanii ta'e ammallee isaanuma kana warra baluu jedhee warra gurguddaa jedhee jalatti sagada hiyyummaa fi wallaalli miidhama guddaadha yaajama. Isii kana waggaadhuma kana keessa erguma Maammayyuunis dhufee aangoo qabatee booda duute gaafa isiin amrii taate kun hiyyeessi magaalaa bahee akkasiin taaziyaasii irratti argame. Egaa kana kunoo qabsoon qarree fi qeerroon gaggeessitu irra jireessi akkuma amma dura waltajjii kana gubbaatti yaada kiyya isiniin qooddadhe baay'een isaanii girrigirriin uumamu kun warruma alaa warruma jaarmiyaa qaban warruma ajandaa qabantu NGOs haa ta'u samma jaarmiyaa tola oolaa moo maal jettan biyya keenyatti isaanaan golfatanii fi jaarmiyaa organization kan biraallee kanuma naggadaan illee seenanii waan kana oofanii waan ofii barbaadan bakka buusanii ka Baangilaadesh sunis deemee bakkuma durii sanatti deebi'e jechuuf hin jedhe egaa isaantu beeka dantaa isaaniiti. Kan biraa ajandaan oduun isinii qabu kan marti keessanuu beektan warri Afrikaa matootiin shaggaritti torban kana jechuudha. Hadhamoo borirraa kaasee guyyaa lamaa fi walgahii gaggeeffatte Afrikaan Yuuniyeen warri Ankoobaree magaalattii sana bareechaniiru. Yeroo kana agarsiisuudhaaf isin tolaa fi hamaa miti kun magaalaa miidhagsuun katamaanis inni durii alaamanni si fagoo gandi si manuma biyyee bakkuma fincaanii turte namni karaa walakkaa dhaabbatee fincaanu suni amma tartiibatti godhatanii magaalaa fakkeessuun isaanii baroodha. Ammoo namni isaan buqqisanii hiyyeessi isaanii achiin kaasan sun garam jira.
seeraan naggannee achirraa buqqa'ee garam deemee kana gaa warra jirutu warra biyya jiru beeka haalaan dubbachuun hin taatu warra amma keessumaa dhufan kana gaa paarkii isaa maarrii isaanii agarsiifatu. Sanaan achitti Afrikaan Union akkuma United Nations jaarmiyaa dur keessaa amma Cold War bara jedhan sana warri kooministii fi warri sooshaalistii warri dhiyaa fi warri karaa bahaa ture gaafa isaan wal dhabaa turan sana jaarmiyaadhuma to'achuudhumaaf Afrikaa kana akka tolfame guutuutti sagantaa tokko dur gaafa qooqa qofaan sagantaa kana qopheessinu paan afrikaanizim bal'inaan qophii 3-4 qopheesseen jira achirra bal'inaan dubbanneerra warri karaa noorz afrikaa turee fi Haayile Sillaasee jidduu warri alaa kun asiif achi dhidhiibanii maaliif as akka fidanii faayidaa akka qabu natti hin fakkaatu jaarmiyaan kun barri isaas dantaan inni itti ijaarames dhumatee jira yoodhuma wanti xiqqoo peacekeeping bakka 1-2-3 isaan bobba'aniin alatti hojii guddaa wanti inni hojjetaa jiru hin jiru isaanis hundinuu ciisanyaadha argaa jirra. Dantaadhuma biyya alaati kan isaanii oolanii bulanuuf xayyaaruma tokkoo fi baandiraatti kennaniif pireezidaantii fi piraayim ministeera maqaa moggaafatan malee kan bobbaasee galchuun warruma alaati. Kotti jennaan gaggabaa fiigan gaafa Paarisitti waaman wal caccabsaa dhaqu gaafa Mooskoon waamte caccabsaa dhaqu gaafa amma warri Chaayinaa waames gaafa Turkiin waamtes gaafa Ameerikaan waamte walumarratti. Kana irra jireessi isaanii warruma nama ajjeesee nama hidhee nama zarafee nama zarafsiisee aangoorra jiru kaan inqilaabaan aangoorra bahee kaan eenyudha shiftaa ture shiftummaadhaan aangoo bahee gadhiisuu dide gariin isaanii warruma qabriidhuma irra taa'ee jira danda'anii wal ga'ee kana kan dhufan natti hin fakkaatu keessaa namichi amma eenyu Kaameruun sun faane narsiin goomi jiraatan fakkaata inni warruma nursing home jiraatu naaf fakkaata. Kaanis isarra fagoon jiran waggaa 80 ol warra jiru garti isaanii. Lammiin isaanii warra guddaan isaa mallee warruma umriin isaa 20mootaa fi 30moota keessa jiru. Egaa miidhama guddaadha jechuuf hin jedha Afrikaa warri kun wal gahee wanti inni jijjiiru hin jiru. Qubuma wal hoosistee waanuma ergamte sana himi jennaan lallabattee galti. Kana jira gaa shaggaree ammoo torban guyyaa 2-3 isaan achi jiranitti hiyyeessirraa nagadatee yoo argate isiinis waa charchaariinis waa characharatte hamaa miti garuu irraa waa bahaa waa tokkoon karraa eeguun qabu. Kaani warri paarlaamaa Ameerikaa koongiresii isaanii keessa jechuudha warri Foreign Affairs Relation koomitee chairmaaniin dubbiin warri Ankoobaree kun lola amma Suudaan keessa deemaa jiru. Imiraatii waliin ta'uudhaan waatti dhidheessaa jiranii karaa Hargeysaarraa kaasanii warratti amma Jaanjawiid sana gargaaruu jiranii dubbiin kun gaarii miti. Jaanjawiid kun mootummaan Ameerikaa akka Foreign Terrorist Organizationitti akka inni beekamu gochuu qabna akka jedhu lallabaa jira. Hin beeku hagam akka isaanii hojiirra oolchan warri paarlaamaa Ameerikaa kunis amma filmaanis hogguu dhidhiyaattu isaanis sadaqaadhuma barbaadu fakkaatan biyya sana nama maallaqa kaampeenii isaaniitiif kennitu waan isaan barbaadan kaapitaalizim sun waan irraa himnu hin qabu. Kanas quba qabaadha jechuuf hin jedhe lallabaa jirti ergamtuun warra PP warra Ankoobaree kun dubbii kana xiqqoo dhukkubeeraan na fakkaata bakka wayii sana madaa'uun oolanu. Iyyaa jiran. Alammallee naan galu maaliif akka isaan dubbii Suudaan keessaa lola akka isaan seenan yooma amma akkuma arginu kanatti isin amma soovarnitii olaantummaa seeraa olaantummaa biyyaa jettu sana akka qabdu natti hin fakkaatu godhi waan jedhanuma gooti. Waan Abu Daabiin ajajdee hojjetaa jiran sababuma kanaan ibidda seenaa jiran. Yootti dafanii keessaa bahuu baatan maayyii deebii isaanuma gubuuf deema kun bakka hedduun mul'ateera jechuuf hin jedhe kun haaraa miti. Kan biraa warri Ankoobaree jechuudha ministeerri yookaan ministeeriin isaanii ka biyya alaa warri Eertiraatti xalayaa barreesse dur ijoolleen naa turre gaafa nama nu rakkise kana dhoofnee lafaan dha'uu gaafa barbaannu toonyi baakee toonyi akka namni dhaga'u jechuudha. Na dhiisi adiraa na dhiisi sanarra toonyi jennee kadhannaa dhugaa fakkeessa kan ta'een jedhee kadhataa jiru
akka inni tumuuf deemu numa beekne jechuuf hin jedhee. Qoqophaa'ee dhahee kuffisuudhaaf jechuudha. Warri Itoophiyaas meeshaa chaayinaa kana karaa Imiraatiin argataniiru na fakkaata. Lola seenuuf qophaa'aa jiru gaa. Kanaaf nu dhiisaa nagaa wayyaa obboleewwummaa wayyaa seenaan nuti uummata tokko gannameeraa waliin jiraanne daangaa keenya keessaa bahaa hokkara nurratti hin uuminaa. Akka waan ofii qulqulluu ta'anii akka warra waan biluu jedhan amma fi Affaar Eritiriyaa leenjisaan jirretti kakkadhataa jiru. Egaa isaan maal ta'u warri aangoo irra jiru maan ta'u hiyyeessi kunoo miliyoona 120 maaltu lafa jira. Sanuma ibidda darbatanii taa'anii ilaaluudha maal rakkoo jira. Eessatti gaafatamu paarlaamaan naqee rafee gala manni nu yeroo isaa fixateera. Tu seerri jiraate tu paartiin jiraate tu miidiyaan jajjabaan jiraate kan hundumaan qorata jechuuf hin jedhee mootummaallee xiqqoo gaafachuu danda'a. Warri kun mootummaayyuu miti. Isaanuu qaxaramanii akkuma amma dura jedhe eenyuudhuma isaanii property managers property namaa eegaa jiran abbaan property achi bobba'ii zabeenyaa ta'e achi nu haattu dhufaa jiran nurraa tiksi jedhe sanuma bobba'anii hojjechuu malee kan ofii maal qabane biyya akkasii sana keessatti miidiyaa jabaa eeggachuun takkaa immoo paarlamaa sirna qabu mormituu sirna qabdu dhalatti jedheen eegone sana yaacoo akkasii keessaa erga baane turreerra na fakkaata. Kana kan biraa ammas Itoophiyaadhuma Eritiriyaa laalchiseeti warri Saawudiyyaa achi jiranii ministeerri isaanii kan alaa jechuudha Itoophiyaa dhaqee warra dantaa alaatis muummicha ministeeraa Sabaattanyaa Nugusooliinis mamariitanii kunoo akkuma suuraan agarsiistu. Egaa akkan dhagayetti waanuma bakka gariirratti akka himan dubbiin ammuma dubbii gaanfa Afrikaa sanaa fi dubbii Imiraatii sana na fakkaata. Gaafatanii jiran dubbii Imiraatii kana dubbii Somaaliilaand kanarraa gaggabaabbadhaa nu waliin firooma jabeessaa waan jedhu tokko dhaammatan na fakkaata. Keessaa amma waraanni isaanii kan sooshaal miidiyaa gubbaa jiru kan warra Imiraatii fi kan warra Suudii kan warra Masrii jechuudha wal ciniinee afaan Arabaatiin akka jiru wal reebaa ture akkuma amma dura sooshaal miidiyaa warra TPLF fi kan mormitoota Twitter gubbaatti wal arrabsaa ba'e sana amma immoo warra taraan kan warra Arabaa ta'e lakki mootummaan Itoophiyaa of danda'aadha waan Suudiin jettu jalan oolu Imiraatiinis waan goone lakki Imiraatiin gabaansee kun aduun itti dhiyaa jira dhabamuuf deemti maarreegaa wal arrabsaa jiru warri afaan Arabaa akka gaarii beektanu seenaa laalaa ajandaan jajjabaateera jechuuf hin jedhee ministeerri Itoophiyaa jiru itti aanaan isaa immoo gara Eritiriyaa dhaqee akkuma argitanu ministeera Eritiriyaa kan dantaa alaa kursii keessa dhokatee jira mul'atu isaa waliin achiin boodas kunuus ciisuu waliinis delegeeshiniin isaanii mari'ataniiru. Dubbiinis mana fakkaata gaa waanuma amma gaanfa Afrikaa kana keessa deemaa jiru. Warri Masris gara Imiraatii kana dhaamsa fudhatanii ka deeman na fakkaata lakkisaa Isaa ka jedhu kana numa walii wayyaa waan tana itti keessan na fakkaata. Egaa waan itti ba'u arguuf jiraanna. Dubbiinuma amma Saawudii fi warra Imiraatii kana laalchisee dhiyoo kana walgayii Berliinitti maalitti gaggeeffamee ture. Sana gubbaatti warri amma seeneetarri warra Ameerikaa beekamaan jechuudha. Linsee Giraam jedhamnu Kiristiyaana Maanpuur gaaffii fi deebii waliin akkuma marii waliin gaggeessan gubbaatti dubbii Iraanii mootummaan Ameerikaa keessaa Tiraamp jechuudha uummanni iyyataa jira. Abdii seenee fi biraafuun qabu dha'uu qabna ka jedhu kanarratti hundaa'ee warri Suudii faan dubbiin kun nurraa hafu ka jedhu warri Suudii fakkaatus kakkadhataa jiranii sanarraa yaadannaa kennatu kunoo dhaggeeffadhaa. You want to help. These are the people that will change history. So what I'm going to tell anybody that will listen in the Mideast, don't let this moment pass. Be smart, but don't be locked down with fear. Warra sharqa laawusaatti jiran kana keessa egaa qophoofnee eenyuun achi jira
ilmi nugusa duriis taa'ee dhaggeeffataa jira. Hireen kun akkasin hin darbine jedha warruma Arabaan jechuu isaati. Israa'elus irraa waliin jirti. And as to MBS and MBZ, knock it off, Saudi Arabia. Knock it off. I'm tired of this crap. MBZ is not a Zionist, and you're emboldening Iran by having this conflict. Akka inni jedhu gaa isa Suudiitiin jechuudha. MBZdha waan jedhuun lakki MBS waan inni jedhuun MBZ'n warri Imiraati kun lakki inni uummata Saayonii miti warra Zaayonistii miti jedhaani dhiisi yaa'ii isin jidduu deemu kana dhiisaa amma dubbiin warra Iraan immoo yoo amma dhabamsiisuu baanne warra ittiin shi'aadha akka waan Saawudiin kana hin beekne warri si'aa immoo isin dhabamsiisuuf deemti. Warra sunniifis olteen bulti kanaaf warra yoo ammarra haftee jajjabaatte isinis warra sunnii kanas isiniin dhiistu hin kijibdi maarree fakkeessiti. Kanaaf bakka tokko dhaabbannu waan Ameerikaan jechuun Trump hojjechuuf deemu deeggaraa ka jedhu iyyannaatti dhiyeessa fakkaata kunoo dhaggeeffadha. Now, I know they got differences in Yemen and they got differences in Sudan, but we got to think big picture. To any leader in the region that doesn't understand you're on the verge of history, history would judge you poorly because you are. Garaagarummaa waan amma Yemen keessattis haa ta'u Yemen Suudaan keessa qabdan nuuf gala garuu kanaa miti jedha amma yeroon nu keessa jirru yeroo seenaa keessa murteessaadha biraan hafinaadha. Haa jabaannee Iraaniin kana haa cafaqnu ka jedhutti waammata. An sana keessaa kan fudhadhe dubbii warri Imiraatii Zaayonistii miti ka jedhu. Inni jennaan durillee akkasii kijiba faa jedhaan ture. Isaan inni miti jennaan isaan ta'uu isaanii immoo mirkaneessa akkasiin hubanna gaa. Waan isaan waakkatane dhugaadha jechuudha. Itu dhugaa ta'uu baate gabbaheeyyuu waan kana dubbachuun isarran turre. Akkasiin saaxileen kanas gaa quba qabaadhaa. Waan itti bahu gaa jiraanne arguuf teenya. Kan biraa akkuma jalqaba irratti isiniin jedhe torban kana dubbiin guddaan dubbii qaallicha Jeffrey Epstein ka jedhamu sana mootummoota hedduu ammoo akkuma sila isiniin jedhe Ingilaand keessatti, Noorwee keessatti, Faransaay keessatti bakka hedduutti Ameerikuma keessattuu kubbaaniyyaa garaagaraa keessatti illee namoonni hojjetaa turan baankii garaagaraa suutaan keessaa of baasaa jirani kanuma laalchiseeti torban kana qaallittiin isaa waliin shariika jedhamte Ghislaine Maxwell ka jedhamu sun akka dhuftee ragaa baatu waamanii turan manuma hidhaa waan fakkaatu mana hidhaas hin jedhamu waanuma hidhaa fakkaatu kaa'anii achirraa waamaniiti shaahida akkasiin taatu gaafatanii jennaan waan isaan gaafatan hunda isin qophooftee dhufte jechuudha. Biyya isaanii keessa na fakkaata seera warra Ameerikaa beeka Fifth Amendment right jedhan dubbachuu diduu jechuudha mirgan qabaa akka jedhu sana. Dur ijoolleen naa ture kan hin yaadadhu yoo waa balleessinee walitti hin xiixinii liqimsi waliin jetti ijoollee hin xiixinii liqimsiin waan badde sana dhaqxee warratti himin jechuudha. Ms. Maxwell, please be very clear. Are you declining to answer the question put to you solely on the ground that you believe the answer will incriminate you? I invoke my Fifth Amendment right to silence. Isin kunis waan himtu kana dhugaa haqiiqaarra dhaabbattee himaa jirta booddee rakkoo sitti fidaa maarree jedhaniin isin irma deddeebitee ani hin xiixinii liqimseera jette heerri Ameerikaa hin xiixinii liqimsuun hayyameera. Intiitinii liqimseeraa jette. Inni sirruma deebi'ee ati waan jettu kana quba qabdaa dubbiin ati dhugaa himaa jirtaa jedhaan. Ms. Maxwell, did you at any time play any role in Jeffrey Epstein's activities involving the recruitment, grooming, or trafficking of young women or girls? I invoke my Fifth Amendment right to silence. Intiitinii liqimseeraa mirga intiitinii liqimsuu keenya jalaan tuqinaa jettiin kanas egaa warri jala deemeen nageenye kunoo kana jira. Egaa kanuma waliin wal qabatee yakka baay'ee dalagamee waan
danuut babbadeegaa marti keessanuu dhagahuun ooltanu anis sagantaa kanarratti amma tokko isiniin qooddadheen ture. Sanuma keessatti warra ammaa Imiraatii keessaa nama tokkotu gabbahee mul'ata. Sultaan bin Suleyyem jedhamu sana. Egaa badiif maarree hojjetama moggaatti dhiisineeti as immoo garagallee naa laallu jarri kun warri Araboota egaa Araboota Musliimaa inni kun immoo nama Yihudaadha. Ammoo warri tujaarri kun jechuudha. Warri addunyaan isaanii adda ta'e akkamiin wal jidduuti jechuudha. Hariiroon isaanii maal fakkaataa ture? Maal fa'aa walii dhaamaa turani? Maal fa'aa walitti babarreessaa turan? Ka jedhu keessaa akkuma namummaa maal fakkaataa ture ka jedhu isiniin qooddadhaa kunooti sultaanisuma kana lamaan isaanii ramadaana na fakkaata kunooti maratanii ija labiyaa isaanii uffatanii sheekoolee babbareedaa fakkaatanii waliin jirani. As immoo manuma Epstein sanatti kunooti sultaan waliin waan isaa waliin mari'atan beeku duuba isaanii blackboard jira foormulaa yoo tolchaaru na fakkaata. Kanarratti akka argitan egaa kiswaa sana waliin daawwatanii ka ergameef sana jechuudha kaallittiin ergiteef sana turban darbee isiniin qooddadheera suuraa sana gaafa sin baafne sababaan baasne nama gariitti himna homaa eenyuun jedheen amma mul'atee bakka hunda jira jedha arguun ooltanu. Asittumoo akkuma argitanu akka gaariitti waa faxara waliin tolfatanii jechuudha. Egaa jarri qorra tujaara nama midhaan tolchuufuu qabanne garuu muhabbaan isaanii jabaa waan ta'eef waliif kunoo firfirii waliif tolchaa jiru na fakkaata. Tiishartiin sultaan uffate kun eenyu Lex Waxner moomaa jedhan qaallichi inni kajajamu kaampaanii isaatu tolche. Gaafa rahaa waan quban qabnetu gaafa kaan immoo ragaa namatti baati. Jara kana akkasii waliin jirani. Namni kun egaa Itoophiyaas tureedha kunooti ministeera faayinaansii fi isaan kunis piraayim ministeeratti aanaa moo maal ture dammaqana fakkaata. Jara kana waliinis waa mamalleteessina turan egaa beeku. Mootummaan Itoophiyaa bakka mootummaa Itoophiyaa inkubariin mootummaadha isinuu ergamtuudha. Egaa waan isaa walii barreessaa turan keessaa kunooti tokko hin gaafataane Epstein sultaaniin gaafata gara New York dhufuudhaaf sagantaa qabdaa jedhaan. Lakki Naayiroobiin jiraa jedhaan. Uhuru Keenyaataatu pireezidaantummaadhaaf inauguration kakuudhaaf qophaa'aa jira 2013tti. Achiin jira jedhaan. Isa kanaan immoo akka gaarii wal beeknaa jedheetti dhaama. Nama bareeda great guy jedha Epstein. Inni kun guyyaa tokko waliin ziyaaraa dhaquu qabnaa jedhan. Hayyee yaada bareeda jedha kun barbaachisaadha. Guyyaa biraa immoo ammas 2014 egaa gaafa amma buufata karaa Mombaasaaf lammuu jiru sana fudhachuuf qopheessan sana dhaamsa ergaaf eenyuudhaaf Epstein sanaaf sultaan. Mombaasaan jira jedha. Sa'a 3 fi Uhuru waliin walgahii gaggeeffanna jedha. Itti himammoo loojistik paarkii fi waan garaagaraa fi waan amma karaa South Sudan geessuu danda'u fi Rwaandaa fi Afrikaan Riipabilik Sentiraal Afrikaan Ugaandaa waan kanaa walitti qabatee biizinasuma jechuudha. Bariitti jirra. Hin hafne egaa gara boodarratti kontiraata sana isaanuma fudhata. Akkatti fudhatan egaa namaa gala jedhee yaada. Kan biraa ammas xalayaan Epsteinitti barreesse gara amma eenyu keessatti Kaanadaa keessatti ammas buufata wayii fudhachuu kontiraata fudhachuudhaaf naaqoo qophaa'u kunoo mucayyoo gaarayyuu kiyyaa fi qallicha midhaannaa bilcheessu wajjin karaarra jira. Eenyu First Nation jedha warruma amma eenyudhuma indigenous people warra Kaanadaa isaanii fi matootii isaanii waliin walgahii qabnaa. Kana midhaan illee nan bilcheessaa fi midhaanis naaf bilcheessu akkasiin eenyu Seent Joon bakka jedhamu sanatti buufata markabaa tolfachuuf deemna. Kanaaf kanan sagantaa qaba ammoo gara fuulduraa baatii kun juun fakkaata. Achiis Oktoobar keessas Doominikaan Riipabilikis nan deemaa egaa biizinasuma dhuunfaa waliin. Maal waliin qaban egaa kanarraa kaatanii herreguu dandeessu.
Ammas isuma kanatu jechuudha sultaanuma kanatu Uhud Baarakiif immoo ammas dhaamsa erga Uhud Baarakii biyya Israa'el keessatti aangoo sadarkaa muummicha ministeerummaarraa amma gahutti jechuudha difeensi ministeerri intelligensi maarree dantaa alaa hedduu keessa nama hojjetaa ture bara 2018 Jafarii wal nu barsiise jedhaan maqaan kiyya sultaane gaafa amma wal gahee fooramuu bakkoo irratti wal argina jedhaane kanaaf viizaaf maarree na gargaaruu keetii fi badaansi galateeffadha jedheeti amma asin jira jedhaan Teelaaviivin jira silaa ati Faatiman haakee dhuftee midhaan sirbaata sii qopheessinee waliin ashaqne akkami jedhee xalayaan ergeef kunuuf deebinni kenne baga nagaan dhufte jedhaane atiif intalli kee wayyaa jirtani maarree jejjedheeni gaa baay'ee gammadaa dhufnee anaa fi jaartiin kiyya maqaa jaartii isaa dhaheeti si ziyaaruu fi gammachuu qabnaa wal arginaa jedhan innaan kana hunda maaliif nuu fidde yoo jettani namni hiyyeessi amma Yihudaa Arabaa Yihudaa maarree waliin jira jarri kun immoo maabara tokko wal ziyaaruu waan hojjetan maarree jedhan walii daddabarsu sadarkaa kana irratti egaa kan isaanii ammas ramadaana maariirra jijjira jedhee amma eenyutti xalayaa ergaa sultaan kun epistiin sanatti yoo himatootii warra Afrikaa arguu barbaadde seeptambar keessa fakkeenyaaf kabiilaa warra Koongoo Boongoo warra Gaaboon Makaayaa Saalif warra Seenegaal Kaagaamee warra Ruwaandaa Uhuruu Keeniyaa jara kanarraa jalqabee jechuudha warra arguu barbaaddu anasii qopheessaa waan rakkoon hin jiru haala nasii mijeessa jedhaan. Laalagaa kana kun sultaan sana kan biraa biiloon irra kan ture ka warra Yemaniiti inni kunis Shaahir Abdul Haq jedhama inni kunis isuma waliin saahibummaa qaban du'eera kun amma hin jiru amrii ta'eera xalayaa tokko na barreessuuf salaam jedhan shaaloom jedhan eessa jirta jedhaan dubrii kiyya ilmee jechuun akaabilee abaabilee eenyuti baabilee Yaaqoob bin Abrahaam jedhaan jirta firummaa isaanii barbaadanii jechuudha akka isaan wal jabeessaa jiran kana gaa maqaadhuma Shaahir Abdul Haq kun Arabuman jedheeni Yemaniin bakka kam Arabni bakka kam Yahudaan isaantu beeka ammoo xalayaanni babarreessu akkan argetti akka Yemaniitti of fudhata akka Yahudaatti sun taane isa kana garuu gaa kunoo dubrii kiyya jedhaan dubrii wal waamanii kunoo gaafa dulloomaa deeme muhabbaa wayii ishqee keessa jirani epistiinis innaa xalayaa barreessuu fi 2012 keessatti ramadaana keessana fakkaata egaa ramadaanni siif halaaffatu jedhaan ramadaanni dhiyaataa jira warri soomantan martinuu gaa isiniif halaaffatu yoo gara Itoophiyaa kan deemtu taate hiriyaan kiyya tokko moodeeliing eejensii wayii waan qabu dubrii Itoophiyaa kun xiqqoo ajaa'iba jechuu dhagaheera mee waan kana nuu lallaalee jedhaan achirraa dubra guurrachuu barbaanna waan kana hojiirra oolchaniiru min oolchine ani hin beeku warra Itoophiyaa jirtanutti beeka jechuudha. Inni deebii kana inni kan barreesseef dura isa kana xalayaanatti wal dura dabarsee amma Kaayiroon jira jedhaan obboleessa kiyya dubrii kiyya jedhan salaam kasiin bira salaam akkam jirta dubrii jedhaan an amma Kaayiroon jira achii booda immoo Dubaayii irraa ka'eetan gara Itoophiyaa irraa immoo gara Awurooppaa kana guyyaadhuma 23 wayiitu ture jechuudha deemuufan deemas inni akkas jedhee ni jennaan egaa dubra Itoophiyaa sanaan nuu laali jedhaan bara 2017 ammas xalayaa wayii walii babarreessanii eessan jira jedhaan biyya Land of King of Judah Itoophiyaan jira jedhaan warra mootiin warra Yihudaa biyya mootii warra Yihudaa Itoophiyaan jira jedhaan jedhi kun saahibummaa walii babarreessan ajamaa. Guyyaa kaan immoo atiin 2013 naf fakkaata bara tartiiba baraan eegne xalayaadhuma qabiyyee isaan laalee ammas akkuma barame salaam jedhaani Yemaniin itti faarsa Yeman biyya
eenyu Queen of Sheba Itoophiyaan darsa bar 1200 keessatti barreessite sana sun taane jarri kun Yemaniin haqiiqaadhuma sana haqiiqaa qabdi. Yoo warri gara Suudaan jiru kana kan daqeedha malee kan biraan jiru Queen of Sheba inni jedhamu kan Bilqiisaan hin jiru kan jirtu kan daqee yoo jedhan malee egaa sana warra Nuubiyaaf dhiisna. Akkas jedhan Queen of Sheba eenyu teeru King Solomon mootii Solomon warra keessanitti kan heerumte jedha. Du'aa illee godhaaf God bless his soul. Suleemaan Solomoon kana akkasi gaa bal'inaa walii barreessanii sadarkaa kana saahibummaan isaanii jechuudha. Guyyaa kaan ammas gara erga Somaaliilaand deeme booda suma kana shaahiruma Abdulhaqit barreessaaf Jafarii kanaaf lafa lallaalladhee dhufee jira Somaaliilaand keessatti bakka 3 tokko gaazii qotachuudhaaf jechuudha. Isaan waliin waa concession walii mallatteessinee jirra. Maallaqaa miliyoona 50 na barbaachisa ka jedhu fa'aa barreesseetti dhaama. Egaa warra Epstein waliin ka ture gariin isaan kana jechuufan jedhe. Dubbiin Epstein kun sultaaniin hin kuffisee torban kana warri Kaanaadaa tokko dafanii eenyudha moo'ii tokko poortii isaa waliin eenyu pension fund na fakkaata Quebec irraa kunuutu maqaan si achumarra jira suuraa kana ilaaluu dandeessani. Dhaabneerra jedhan isaan waliin hariiroo qabnu tootaal irraan cinne pension fund akka beektan warruma Awurooppaa fi Noorz Ameerikaa kana hundatti waan uummata dalagatee maallaqa achi kaayyatu gara fuulduraan naannee sooroma bahu maallaqa sana amma invest godhanii xiqqoo gabiisiis wayyeessanii fi ittiin eeganii lafan kaa'anu invest godhanii farankaan lafan taa'u isaan bira. Isaan keessaa akka tokko ta'e kana faatu lakkisa jira kanaa waliin dhaabneerra maqaa sabaa jedhee Ingilaand keessas warri biraas akkas xixxiixuu jalqaban jechuudha. Jalqabnaan egaa amma hin taane warri Dubaay egaa nama biraa shoommanneerra jedhanii haaraa eenyu kaasnee hin jee sultaaniin kaasnee sultaan achi bu'ee hin jirru. Isa moggaadhuma darbanii jechuudha. Inni egaa warra amma mootolii jedhamu faamilii Shammojjaa Imraatii keessa beekamu isaan keessaa miti inni dhalootaan jechuudha. Abbaadhuma isaatu mootii warra Dubaay kana gorsaa moo maayee tutture malee dhiigaan faamilii isaa miti jechuudha beekte. Kanaaf isa kana suutuma moggaa darbanii kunoo isaan kana immoo shooman haaraan egaa isaan kana isaan kunis egaa eenyu maqaan isaanii isaan kun Isaan fakkaata Isaa Kasim isaan kana fi qaallichi isaan kanas Urvaaj Naavaaraabbiyyaa maal jedhan afaan kanaan hin danda'u. Isaan kanatti shooman egaa Imraatiin kaampaanii isaanii DP'nis Dubaay World Ports jechuudha. Dubaay Ports World isiinis rakkoo keessa seenuun ooltu. Yoo seenaa waan amma dura hojjetamaa ture ilaalle isaan kanas egaa maqaan badee jira. Bakka maqaa isaanii jijjiiru yookaan immoo jaarmaya akka haaraatti deebisanii ijaaruun oolan ka jedhu shakkiin qaba. Egaa jara kana qofaa miti Arabni waltajjii addunyaa keessatti waan garaa garaa irratti shakkamaa ture mootummaa warra Ameerikaa. Warra Israa'el wajjin namni dalagaa ture. 70moota keessa namni hangafa dura beekame Adnaan Kaashoogii ka jedhamu. Amma namni inni adeera ta'uuf tokko Jamaal Kaashoogii Turkii keessatti embaasii warra Suudii keessatti tuttumanii qaqqalanii maal jedhu dhaga'uun ooltana. Inni kun isa dura kan ture kunoo suuraa isaa gaafa inni ijoollee ture dardara ture isa kana nama baay'ee gabaabaadha. Korruuruu wayiiti. Gara dulluma keessatti immoo kana fakkaata. Egaa isa kana kan jalqabe. Inni kun obboleettiin isaa Samiiraa jedhamti. Isiin immoo Mahammad Alfaayad gajee warra Masrii warra Ingiliiz warra mootolii wajjin gurbaan isaa haadha manaa warra nugusa ammaa kana wajjin hariiroomte jedhanii achi Paarisitti immoo bakka wayitti ajjeesan abbaa sana waliin saahibummaa jirri kun qabane. Inni kun jechuudha. Soddummaa soddaadha. Kana malees Mahammad Alfaayad sun gaafa amma warri Imraatii Jabal Alii moo maal jedhamu
maan meedeenyuudhuma buufata sana tolfatanu kubbaaniyaa konistiraakshiniin isaa achirraa qooda qabaataa ture jedhani gaa. Wal keessa qabalee wal keessa hidhata qaban. Namni gaa nama walitti qabee waliin dhahee waa hojjechuu irratti kan duraa isa kana gaa. Adnaan Kaashoogii beekama. Yoo dhageessan hin beeku gaafa ammaa warra Ameerikaa qawwee warra Iiraanitti gurguruu keessaa misaayila gurguruu barbaadan sana namni isaanii namni torba warri Hezbollaa qabdee janaan sana gadhisiisuudhaaf qawwee isaan kan kennuu qabanii qawwee sana immoo ofiin karaa seeraatiin gurguruu hin danda'anu warri siyaasaa sodaatanii kanaaf qawwee sana warra Ameerikaa gurguranii warri Ameerikaa sun immoo qawwee sana warra Iiraanii gurguranii Iiraan kun immoo qawwee sana warra Israa'el gurguranii Israa'el immoo warra sanatti daddabarsitu karaa kana hunda maallaqni akkamiin darbaa akka jedhu kana waa hunda kan qopheessu isa kana ture jechuudha akka malee beekamaadha. Karaa seeraan isa meeshaa waraanaa kubbaaniyyaa Ameerikaa irraa warri Suudii warri Arabaa garii bitatuun naa barbaadu dallaalaa ta'ee kan dalagaafi ture. Namni gariinuu marraa duraa namni biiliyoonar jedhamee waamamaa ture kan duraa isa ta'uun oolu kan jalqabaa jechuudha. Adnaan kana biizinasni isaa baay'een markabuma guddaa bishaanuma gubbaa jechuudha yaa jedhama markaba dhuunfaa 2-3 qabaataa ture isiin baay'ee akka malee guddaa turte jedhanii fooqii 4 maal qabdi sana gubbaatti egaa international waters daangaa biyya hundarraa achi bahanii waan hamtuu dalagamu achirra dalagaa turani. Kophaa miti kan gargaaruun buufanni warra Imiraatii kun jechuudha akka jedha. Baankiin tokkos kan biraa hin jira BCCI kan jedhamu Bank of Commerce and Bank of Trade and Commerce International kan amma maqaa Aagaa Hassan Abeediidhaan ijaaramte karaa sanaan hedduudha. Isaan kanatu waan hunda dalagaa turani warra amma falaashaa yookaan Yihudaa Itoophiyaa irraa karaa Suudaan marraa duraa bahan sana akka isaan achiin bahanu ka haala qopheesses Adnaanuma kana jedhame. Numeerii bira dhaqee numeerii amansiifatee akkasiin akka namni sun achirraa yaa'u warra Israa'el gargaarisa jedhama. Eenyu kaanis kan Masrii bulchaa ture Saadaat Anwaar Saadaat kaatii isaa warra Itoophiyaa jedhamee shakkamu sana. Inni illeen akka warra Israa'elii walii galanu. Isa kanaafi soddaa warra mootii Suudii kan turee fi intelligensii isaanii kan gaggeessaa ture jira kana lamaantu gaafa inni itti aanaa ture Anwaariin kaadhimanii akkasiin isas sarkilii sana keessa galchanii waa hundaa jechuudha. Dubartii kana namatti bituu haa ta'u meeshaa dhoksaan gurguruu diragii maallaqa daddabarsu hangafni isa kana namni gariin akka jirutu gaa Eepisteenuu jechuudha Jafriinuu isarraa baratee Niiwoorkuma keessatti wal baratanii tooftaa kana hin beeku ture isa kanatti isa leenjise jedhan inni kun immoo intelligensii warra Ameerikaa fi warra Israa'el waliin hojjetaa ture jedhama gaa. Maal beekaa duraa isa kana maayyii keessatti gaa warri waan kana dalagu kufuun isaaniin oolu innis tuma olii gadi dhadhamaa sanuun kissii jajjabaa jalallee hin seenne namuma tokko warruma diktaatara Filipiins haati manaasaa liqii wayii seentee warruma nugusaa Buruunaay biyya jedhamtu sana inni kun waadaa ta'ee fi jechuudha tayaashii koolaateraal ta'ee liqeeffattee isiin kafaluu dadhabdee jennaan markaba isaa jechuudha kasaaruun naa jalqabu markaba isaa kana jalaa qabate qabannaan egaa markabattiin isaa Nabiilaa jedhamti intala isaatiin akka malee jaallatan fakkaata maqaa sanaa moggaasee booddee maallaqni dhabamnaa miliyoona 30 mootii amma Ameerikaa ta'e kanatti gurgure jedhama. Amma dura naa himu gaafa gatiin irraa cabse miliyoonota akka naa cabse jedhe maqaa mucaa kiyyaa irraa kaasi maqaa biraa moggaafadhu naan jedhe an maqaa mucaa isaayyuu barbaadaan turre amma miliyoona tokko gatii irraa naa cabse jedhee qoosa maabarri isaanii gaafasii kaasee isaan maabaruma tokko keessa turan jechuuf hin jedhe warri kun hangafni isa kana ture egaa inni kun asliin isaa fakkaata Arabaa miti garuma hin beeku gaggabaabaa Yihudaa ta'ee warra immoo eenyudha jedhan Turkiinis egaa impaayera turte impaayerri ilma namaa bakkuma hundarraa fidde impaayerri isinii jettiin kan Itoophiyaa bakka meeqa namitti godaane kan duraasa kanaa isiniin jechuuf hin jedhe meeshaa dhoksuun maarree gochuun eenyu Iiraan koontiraa jedhame maqaa sila isiniin hime sun meeshaa
karaa Israa'eliin Iraanii gurguranii maallaqa sana immoo fuudhanii garam geessan isa immoo biyyattiin immoo Nikaraaguwaa jedhamu isaan keessattis immoo mootiidhaa fi warra kaan saandinistaadhaa fi kontiraamaarree jedhamu wal lolaa turani isaan sana immoo gargaarratti oolanii booda deemee egaa warratti immoo Mujaahidiin jedhamtu Afgaan keessa turte warra USSR lolaa turan isaaniif meeshaa guuruu maallaqa kennu achirraa immoo kookeenii kanaa fi eenyu pooppii maarree kookeen kanas fuudhanii achi immoo gurguruu kana egaa yakka garaagaraa hojjetamaa ture. Abbaan jalqabaa isa kana jedhame egaa kaanis hin jira amma abbaan intala sun Roobert Maaksweel jedhamus ni karaa biraatiin waan amma intellectual ta'ee fi kana irratti hojjetaa ture jira kana gamaa bara kan biraa kanaa waliin kan qabate Keeniyaa Nyaanyuukii keessatti amma dura namni biraa Maawunt Keeniyaa riizoort jedhamu kan namni Ameerikaas aktara wayii ture naaf fakkaata inni bitatee ture irraa Adnaan kun dhaqee bitataa bakki sunis egaa amma riizoortiin kun suuraa irratti argitan waan bareedaa wayiiti kan zaman ammaa ta'e egaa gaafasiin gaafatina kunooti Maawunt Keeniyaa Safaarii Kilab jedhamu. Safaarii Kilab kun deemee jechuudha maqaan isaa kun isii Naayiroobii keessa jirtu kun hoteela qofatu ta'an amma konserveeshin jettee faranjiin dachii bal'aa fudhatte nama gurraacha kanarraa bineensaa fi muka maarree akka jiru nuti eegaa jedhu. Deemee Safaarii Kilab kun maqaa ta'e maqaa warra intelligensii warra Ameerikaa warra Israa'el karaa amma Masrii kana keessatti maarree Noorz Afrikaa jiru waliin hojjetan maqaa sana jalqabni bakka kana jedhan egaa hoteela kana Adnaantu bitatee asirratti egaa warri kophaatti jechuudha namni biraatti naqu isaanuma qofa nama isaan barbaadan xayyaaraan dhufanii rahaa godhanii waa waliin mallateessanii biizinasa dalaganii nan gaafatinaa kunooti bakka kana ture booda irratti gaafanni kasaaru jechuudha isa kanas dha'uma Keeniyaa tokkotti irraa bitee naaf fakkaata. Egaa riizoortii wayii gaafas jalqabamte Keeniyaa keessatti achi booda egaa beekamaa ta'e naaf fakkaata gara amma ankobereenuu danuu banteetti naaf fakkaata biizinasa waan isin argatte egaa isintu beekan an gaafatinaa. Namni kan biraa ammas waanuma kanaan hidhata guddaa kan qabu durii Indiyaa achi booda biyyi sun Paakistaan gargar erga ba'anii booda nama achi dhalatee Aagaa Hasan Abeedii jedhama isin himeera kunooti suuraan isaa. Baankiinuma xiqqoo tokko inni kan isaan turre achi keessa baname. Egaa barri kun bara ammaa warri USSR babal'ataa ture. Chaayinaanis kooministii taatetti naannoon sun egaa xiqqoo rakkisaa warri turre warri haajaa qabu egaa bifa garaagaraatiin oopereet godhu jaarmiyaa adda addaa ijaarratanii warri Imiraatis reefuu Ingiliizis irraa dhiistee mootummaa ta'anii gaaziinis amma gatii baasuun qaala'uun achirraa maallaqni argamu kan jalqabu yeroo kanatti warri Imiraatii kunis homaa mootiin isaanii abbaa nama mootii jiru kanaaf homaan beekanu warruma badawwiin turan jechuudha. Jarri kun mootummaa innaa ta'an biyya naatti dhiisanii deemanu namni itti dhufe karuma moollaa sana Paakistaan kana Hindii kana irraatti dhufte inni kunis egaa zabana kana dhufe seenaa miidhagsanii isaaf himanuu fi warri biraa himanu ayinaata lama. Akka inni himanuu fi nama akka malee aqlii qabu nama maarree ta'uu dhufeetii biyyattiin Imiraatii akkasiin ijaaramtuu kan qajeelcheef kan qopheesseef isaa Aagaa Hasan Abeedii warri Paakistaan gariilleen akkas falmachuu barbaadde. Warri immoo qoqqotee waa keessa dhiisaa kanatti dhiisaa jedha. Kan ijaare warrumaa CIA'ti. Zabana sana bobba'uudhaaf jechuu ofii isaaniitii warri seeraan fiffilamtu kun waan dhibduu fi kabarii barbaadanii innaa laalanu kun gurbaan kun baankis jalqabeera. Yeroo sana immoo buutoonis biyyattii sana baankis waan garii kan mootummaa gochuu warrasuu jalqabeera. Isa kanas yeroo gabaabduuf taatu manatti hidhee ture naaf fakkaata. Kana achirraan egaa jalqabame maallaqa duraa mootiidhuma warra Imiraatii irraa fudhatame maallaquma isaanii jechuun dandeenya. Istiraakcharii sana maarree kan baankii kana kan tolche egaa isinuu madaaluu dandeessanii baankii sun achitti Imiraatiitti jalqabame ituun buliin
kunuuti Awurooppaa kana dhufee jechuudha biyyattii kamisiin Luxembourg na fakkaata achi galmaa'e. Achi galmaa'ee tun turin immoo Ameerikaa dhaqanii Niiwoorkitti yeroo sana Bank of Ameerikaa jedhamu guddaadha jedham seenaa. Ameerikuma keessattuu baankii guddaa jedhama. Baankiin sunu baankii kanarraa parsantii 500 jechuudha bitate ownership. Sanas hin turre ammas tun ture dhufanii Ingiliizitti immoo ammallee hayyama fudhatanii biraanchii kan biraa jechuudha. Banatan achirraa babal'atuu jalqabee tun fagaatiin bakka namni maallaqa ofii dhokfatu Kaayimaan Aayilaandis moo maal jedhama achittis biiroo banatanii babal'ate biyya Chaayinaa keessatti tun hafiin jechuudha. Yeroo sana warri reefuu riifoormii jalqabaa turan warri Chaayinaa maqaa Ameerikaatiin galuurra maqaa Arabaatiin jechuudha. Inni Paakistaaniidha. Oonarii warra Imiraatiiti. Itti seenee akkuma jenne sanatu Yisleenii fi Jefferiin gabaattiin dhufin tura. Adnaantu ture. Baruma sana immoo warrummaan amma Agaa kan afantu warrummaan Agaa Hassan Abeedii waliin tures waan amma dubartii dhidhiyeessuu kanatti isaanis qooda gurguddaa qabaataa turan jedhamtu. Baankiin biraanchiin kan amma Paakistaan ture suni warra amma faamilii mootii warra Abudaabii sanaaf jechuudha waan isaan barbaadan waan dhuunfaaf isaan bohaarsuuf ta'u ergaafii turan jedhama. Ijoollee qacalee taate baadiyyaarraa jechuudha umriin isii 16 20 taatu durba barbaadanii isii kaadhimanii as fidanii magaalaa jechuudha. Baankii sana keessa kan dalagdu beeguma ashgaarii raahim ka jedhamtu jechuudha. Yesleenituu gadi hin bahin dura beegumtu aandeenyaa turte. Beegum kun fiddee warra baadiyyaa kana katamaa keessatti uffata itti bittee jedhan dahaaba kanaan babbareechite. Achii booda immoo katamaa keessa akka magaalaa keessa warra mootiidhaaf tajaajila akka itti kennan leenjiste. Akkanaan achii booda ergaa fi turan kana faa galata warruma Imiraatii qofaa miti warruma amma galfiste jedhamu Araboota naannoo sana jijjiiran isaaniif illee durba ergaa fi turanii jedhamee gabaasa kana warruma Koongireesii Ameerikaadha. Gaafa qormaata dubbii isaanii guutuutti kan baankichaa sana ilaalan gabaasa isaan barreessanii achirratti argachuu dandeessanii. Waan namni garii warri namni lamaan takka shaayida jechuudha gaafatamanii koomiteen kun gaafate akka himan dubara qofaa miti warra isaan keessaa warra homosekshuwaal ta'e warra Arabaatiif jechuudha. Ijoollee dhiiraas dhiyeessaa turani. Egaan biyya bilisa taa'e keessa hin jira asitti live and let live jedhanii namni hundinuu mirga qaba. Waan addatti ilaalamu takkaalleen hin jiru akkuma nama kaanii fedha wal fuudhanii fedha walitti heerumanii dalagatanii biyya bulchanii akkuma nama kaanii mirga guutuu qaban immoo jara amma LGBTQ jedhamu kanatu uummata miidhamaa ta'e kanaaf warri dura dhaabbate jechuudha. Miidhama aanee nutti dhufa sodaa waan qabaniif battalasa duraanuu irratti uummata gurraachaa uummata musliima kanaaf isaantu dura dhaabbatee falmaa fi Minisootaa sanas ammoo dhiyoo kanarraa qabbanaa'ee jira. Gad qabnee ilaalle battala duraa hiriira dura dhaabbatanii warri falmanuuf isaanii beekumsa waan qabaniif uummata miidhamaa kana yoo nurraa dhabamsiisan itti aananii jibbiinsi nutti dhufa. Kanaaf achumatti ofirraa tiksudha. Kanaaf egaa uummata qoomii Luut jedhamu kana isaaniif illee warruma Arabaa kana warra moototii keessa warra akkas ta'aniif ijoollee dhiiraas dhiyeessaa fi turan jedhama. Egaa seenaa isaas inti beeka waan eenyuun Sayyidaaliin dadhaban kana egaa achiin duras warri afaan Amaaraa Baabilii qaraatanis addoominaa gamooraanis waan turaadha. Haaraa miti jechuuf hin jiru. Kunillee tutture achi booda egaa jara kana hangafa ture. Eenyuunis Adnaanis ta'ee booda immoo Jeffrey Epsteiniif intalli sun illee waanuma akkanaa hojjetaa turani. Kun gabaasa jettee miti warruma mootummaa kakuudhaan jechuudha. Koongireesii Ameerikaa dubbii baankii gana gaafa qoratu kana sirraa fuudhee quba qabaadha jechuuf hin jedhe. Egaa amma yakka daddalagamaa ture sana isiniin himu kana hundaa fi meeshaa niwukileeraaf ta'u maarree gaasiif ka ta'u illee jechuudha gurguraa turan jirri kun. Maallaqni karaa jira kanaatiin darba jirri kun immoo eenyudha mataa kaampanii mataa hooldiin kaampanii tokkorraa hooldiin kan biraa hooldiin kaampanii kan biraatuma tolchanu kamtu kamiin beekaa warri
seeraan gaggeessu jechuudha Ameerikaa keessa jiru amma isaan wallaalanitti. Kanaa wajjin eenyutu hidhata qaba yoo jettan warruma mataa CIA ture warruma mataa waraanaa Ameerikaa ture gaafa hojiirraa baanu isaan kanuma biratti hojii argatan isaan kana mataa tatta'anii akkasiin bal'ifatee waggaa 20 ta'u jechuudha. Maallaqa olii gad daddaruu meeshaa gurguramu maarri ta'u elektirooniksii haa ta'u meeshaa basaasaa Ameerikaa keessaa yoo gurguruu barbaadan yoo warra mujaahidiin hidhachiisuu barbaadan yoo hezbullaa waa gochuu barbaadan jara kanatti isa kana adda dalagaa ture. Booddee keessa warri Ameerikaa gariin isaanii nama mootummaa kuffisuu xiqqoon oolle na fakkaate isaan kun nama baay'eetu turkii sana keessa sesseene booddee keessa qabamuu jalqabnaan dubbisuu dandeessan eenyuun isaanii komiteen Joon Keerii namichi jedhu isa gaggeessaa ture. Isaan irratti waan isaan gabaasan toora 600 ka ta'u jira. Niiwoork irraa jalqabanii achirraa keessin egaa akkuma ammaa kana jechuudha dubbii amma Jeffrey Epstein sana himuu didanii jechuudha utuu ol harkisanuu utuu gad harkisanuu utuu dhiyaachuu didanuu maarri jedhamu faayinaalii hiikkate warri Ingiliziiti egaa ammas seenanii achi booda akka jiru biiliyoona meeqa baankiin qabu suni lafa dhahe warri Imiraatii namoota baay'ee nuu dhiyeessaa warra waan kanaan gaafatamu jennaan hin didanii eenyuunis Agaa Hasan Abeediinis biyya isaa galee achuma kophaatti hiyyoommatee du'euma jiraatu hiyyoommatee illee miti umriinis achi fagaatte na fakkaata amrii ta'e inni namichi warra Suudii jechuun gaafas intelligensii ture innis warra Ameerikaa waamaniini ragaa bahee amma tokko maallaqa adabaniini isaa jara kanas maallaqa garii kaampaanii sun akkasiin waan hedduutu dalagamaa ture. Booda keessa gaa warri mootii warri Imiraatii maaltu isaan dhibee iyyatti Paakistaanii isiidhuma saaxilanii ofii keessaa nagaan bahan isiniin jechuuf hin jedhe bal'inaan egaa hedduudha gaggabaabseenuma isinii hime malee tu seenaasaa akkaataasaa beekuu barbaaddan yoo namni hedduun waan kana dhaga'uu barbaadu yoo ta'e sagantaa tokko lama qopheessuuf aan qophiidha garuu yoo namni baay'een hajaarraa hin qabaanne maaltu maaliif yeroo kiyya guba jedheeti. Kamaayyii ammas nama tokkotu warrumaa Imiraatii kana waliin hidhata qabu jechuudha. BR isheetti jedhanii BR'n kun maqaa gaggabaabsanii barreessan maqaa Hindiiti sana qaroof hin deemu. Inni kunis akka sheekoon isaa himutti 70 keessa akkuma sakaanii biyya kana dhufe biyya Imiraatii kanaas cee Hindiirra haadha manaa isaa waliin dhufee mana haakimaa wayii jalqabne jedha inni faarmaasistiitti ofii maatii mana kiyya haakima turte kanaaf waanuma xiqqoo irraa jalqabdee bitirkisiyyee jedhama gaa. Waamanuu barbaadan kubbaan namni gariin naa himu lakkee akkasii miti jedha warri Imiraatii naawaa hojjechuu barbaadan biyya ofii isaaniitii maqaa isaanii irraan kaa'anuu jedha. Isaan namuma wakiila godhanii wakiila sanatu mallateessee waliigaltee sana kontiraata hojjetedha. So NMC Health jedhamtu kun ijaaramtee egaa kubbaaniyyaa danuudha addunyaa keessattis egaa biraanchii babal'ifatanii maal jedhamanii beekamoo ta'anii jechuudha. Maaltu as dhufaa jira wayyaa telefoona kana eenyuun na jeeqaa jiru. NMC Heelziin kun babal'atee biyyoota hedduu jechuudha. Awurooppaa kanatti biyyoota Arabaatti Aasiyaa kana keessatti jechuudha akka malee babal'atee baankiin sun gaafa amma kasaaru nama baay'ee jechuudha. Namni dippoozitii qabu Ingilizii keessatti Aasiyaa kana keessa baay'ee Chaayinaa keessatti mootummaayyuu achi seef godhanii turan fakkaata baay'ee kasaare malee sababaa sanaan jechuudha. Ammas inni kunis egaa tuma jedhu babal'atee baay'ee keessatti of jalattuu kubbaaniyyaa kan biraa jechuudha. Waan maallaqa dalagu akka ammaa Traavelex ka jedhamu ijaare jedhanii san duraayyuu United Arab Emirates Exchange ka jedhamu innis faayinaansi kaampaanii wayii ijaaranii Neo Pharma ka jedhamu faarmaasiitikal 2003 irratti ijaare jedhama. Faayinaalii jarama faayinaansii lamaan sana jechuudha. Traavelex fi UAE Exchange sana Finaabler ka jedhamu jalatti gurmeessan jechuudha. Kanaaf kubbaaniyyaan lama gurguddaa ta'ee jechuudha. NMC Health fi Finaableriin kun London
stock exchange irratti jechuudha. Public company, traded company ta'e listed ta'e hojjetaa ture. Kana naa hojjetu gaa warri accounting firm bebbeekamaa faatu isaaniif lallaalee jarri kun nagaa qabu, jarri kun nagaa cabutuma jedhamu 2020 keessatti warri Ameerikaa immoo kubbaaniyaa lallaafaa kana laalteetti dalagattee jechuudha. Sheerii isaanii bittee gurgurtu wayii saaxilteen jechuudha. Saaxilamanii jennaan immediately kubbaaniyaan sun stock exchange irratti cufamee namni stookii sana bitatee maarreen isaan kasaaree deemee egaa sheetiin kiyya shiitti ta'ee kissiin itti danatee waan amma dura gaafa maallaqa xiqqoo hojjetee bakka irraa qabu kissiidhaas maallaqa liqeessir jira, maarreessirra jira, ammuma amma ji'a 3 ji'a 4 dura jechuudha. Tuma olii gad dhadhamaa kunoo ta'e almost harka qullaatee jira. Warri miraatii warri mootolii nu keessan jirru. Waan dhuunfaadhaa jedhaniin kanas egaa quba qabaadhaa. Gabaabumatti addunyaan isaan keessa jiraataniif addunyaan namni kaan keessa jiraatu tokko miti. Warri kun lakkoofsaanis gaafa warri miraatii jechuuf hin jedhe biyya xiqqaa turani. Biyya akka ta'anu warruma Ingiliizitti dhiistee deemtee booda Ingiliiziin naa dadhabaa turte akkuma beektu akkuma biyya keenyaa jechuudha. Ameerikaatti bakka bu'aa achittis bakka bu'anii naaf fakkaataadha. Akkasiin natti hin kaasinaati. Jara kana akkasiin ittiin gargaaramanii gaafa siin ta'uu didduu lafa dha'anii ittiin gargaaramee lafa dha'anii. Kana malees kubbaaniyyaa bira Hong Kong keessattis waanuma kana fakkaatu jechuudha. Hedduudha. Kubbaaniyyaa hedduutti ijaaramanii kubbaaniyyaan kun hundinuu jechuudha. Buufata warra Imiraatii kan amma gaafa Iraanitti waa gurguruu barbaadan, Paakistaanitti waa gurguruu barbaadan, niwukilarii waan ta'u meeshaa waraanaa gaafa mujaahidiinitti erganu. Kana hunda ogaattiin gargaaraman immoo gaafa guyyaan dhumatu lafaan dha'anii warraan koo barees egaa yoo haqiiqaa dubbannee wal kijibuu baanne isaanuma harka taa'aa ol utaalaa jirti. Gaafa guyyaan dhumate harka jalaa baafatan akka isaan ta'an hin beeknu. Yoo dhugumaan jechuudha seenaa amma warra Iraan kontiraa sana kan amma Adnan Khashoggi ta'ee kan amma Bank of Credit and Consumer International kan eenyuun Aga Hassan Abeediin sun gaggeessaa ture kan isa fakkaatu jechuudha. Addunyaadhuma dheerti keessa deemaa turte kun maal fakkaatti jechuudha. Tolchanii balleessanii sana ammatti rakkatu. Fakkeenyaaf namni Israa'el kana goote Israa'el sana goote itti rakkata. Gama Israa'el dhaabbadhee oggolaalu uummata biyya haaraa ijaarrate isaanis dantaa ofiitiif tattaaffatan malee dantaa nama biraatiif wanni isaan dhukkubsataniif hin jiru. Sarvaayiv gochuudhaaf waan godhuu qaban gochuun waan irraa eegamu. Inni kaan of tiksuun inni kaan ofii dhaabbachuun dantaa haadha isaati. Yoo inni didee jennaan yoo inni afaan banee eegu taate isaan gargaaramuun yakkaa miti biyya ofiitiif uummata ofiitiif jedhan jechuudha. Uummata rakkoo eegannoo 100 dhamaa ba'e sarvaayiv gochuun isaan godhanu. Waan nama ajaa'ibuu qabu miti. Warri Imiraatis jechuudha isinis uummata xiqqaa takka lakkoofsaan jarris jiraachuudhaaf sarvaayiv gochuudhaaf achii boodas immoo jiruu qananii baratan kana ittiin fufuudhaaf ilmee ilmaa isaanii hambisachuudhaaf abbaa fedhe ittiin gargaaramu yuus godhanii dampee godhanii waan nama ajaa'ibuu qabu. Inni kaan namaa miti aqlee qabaa miti sana keessaan gargaaramee of hambisuu bayyanachuu dadhabuun akkasuma meeshaa nama godha waan haaraa miti jechuuf hin jedhe. Kanaaf amma gama Itoophiyaas ta'ee warratti Somaalee kana Puntland, Somaliland warratti amma Suudaan kana bakka lama qooduuf isaan tattaaffatan jechuudha. Jaanjawid milishaa qabatanii ta'u Keeniyaa, Tanzaaniyaa, Ugaandaa bakka hunda isaan tattaaffataa jiran kun dantaa ofiitiif. Namni gariin amma isaanii sab imperial jedhan sadarkaa sana irra gahaniiru. Akka isaanii jechuudha. Hedduu ka'e warruma alaa kaasee warruma dantaa qabutu ol kaasee akkuma jarri dhufanii immoo isiidhuma Ankoobaree kanas haa ta'u warra RSF jedhan sana warri Jaanjawid sanas ol kakaasanii Ruutoos haa ta'u isaanumatti sossoosaa jira. Warri isaan immoo ol kakaasee suudha gaafa dantaan isaanii dhume isaanis lafa darbuun isaanii waan hin ol waan hin jirre takkasiinis uummata miiliyoona tokko hin qabdu. Addunyaa akkanaa keessa jiraanna gowwummaadhuma dhiisaati. Waan ija dura argitan mala jala fiiguu dhiisaati dhiiroo akka uummataattu akkuma uummataatti jechuudha. Long term akkamiin survive goonaa
Dhalootaa dhaloota irratti yaaduun, dhalootaa dhaloota irratti achi fageeffachuun. Egaa warri Ramadaanaaf qophaa'aa jirtan Ramadaan Kariim isiniin jedha. Jalqabarraa kaastanii hamma dhumaatti qalbii guutuun of keessanii guddaan isin galateeffadha. Biraan boqa bannee hamma walitti deebinutti nagaan naa tura.